obboleeyyan islaamaa qaala'umminsi jireenya akka caalamatti ammoo wanni wal dhabu ummanni biyyi rakkoon tun itti buute humni qabeenya siidhaa wal dhabaa ta'u warri humni qabeenya isaa jabaadhaa rakkoo tana injifatee wajji deemuu danda'e warri immoo qabeenyi isaa laafaa giddugalaa yoo irraa gadii rakkoo tana wajjiin cinqame rakkoon ammoo rakkoo duniyaati aalama rakkoo duniyaa guutuu wal geesse jechuudha rakkoon tuni waan ilmi namaatti haajamu waan meeshaa jaarmayaa ta'us waan nyaatamu ta'us waan dhugamu ta'us waan uffatamu ta'us dawaa namni dawummaaf itti haajamu ta'us wal'aansa namni dhukkubsatee wal'aannatu ta'us bakka hunda wal geessitu waan silaa ilmi namaa itti haajamu mana kireeffatu ta'us makiinaa yaabbatu ta'us gaaza inni itti naqatu ta'us wanni takkallee nu jalaan baane ilaa buna inni dhugu ga'utti jechuudha dubbii ajaa'ibaati qajeellan laale rakkoo tanaatu nama harka seen jidduu tana hoggaa haalli mudate warri galiinsaa xiqqoodha warri galii xiqqoo qabu rakkate khishni isaa waan kana ba'atuu dadhabe wanni inni qabu waan isa mudate kana ba'atuu dadhabee rakkate warri immoo duraanuu miskiina hadurumaanuu harka rabbii isaa eeggatu rakkoo inni qabu irratti rakkoon itti dabalama cinqii inni keessa jiru irratti cinqiin itti dabalu hiraar gadda keessa jiru dabalame wama xiqqoo qabuun waa bitatus waan inni bitatee gale raashina ta'us waan nyaadhamu ta inni bitatee gale barakaa keessaa fuudhe rabbiin rabbi akka fedhu dalaga wanni namni bitee torbaan hin geessu guyyaa 15 hin geessu dhiuma sana hin binne lolli haasawni manaa kana ta'e torbaanuma dabre hin binne odoo baatiin geenye fixxanii odoo guyyaa 15 hin geenye dhuma haasawni kana ta'e barakaa fuudhe rabbiin barakaa dur Aishaan suguda tokko haga dandee tokko rabbina haasee saffare na jalaa dhume nabi sallallahu alayhi wasallam aannan qodaa tokko aannan geeba tokko nama 70 obaase geeba tokko nama 70 obaase irraa hafe barakaa santu fuudhame barakaa re'ee takka suguda tokko wajji waraana guyyaa ahzaab duula nama 100 lakkaa'amu nyaachisee nyaanni lafatti hafe bishaan dhaphii lamarraa nama 300 wudu achiis barakaa saniitu fuudhame waan qabnu keessaayis barakaan fuudhame jiruun ni qaaloyte waan arganne keessaa barakaa fuudhame izan